Udin jirenya manarra jalu dorgo min kabdo kan sin madalu Tigla tawaqayoti Kenya sila wanu fakkata ayana bira yaada bira wanni qabnu jiru yaani oromo kanuma gayeera xumurree sagalee taane bilisomne akka engadda kaani akka engadda barataan ka'ee tokkum ka'ee TikTok irraa iyyine sagalee taane sanitti sila har'aa kaleessa salaaliif furmaata argatte ture maaliif furmaata dhabde hoyyatanii nagaafattanii ajandaa fidani maaliif akkas godhani akka ummanni kun sagalee an ka'e beekani akka nuti tokkummaadhaan kaane waan beekaniif sobanii micaa okatee oksaan ummata saa dhaqee ilaalee fidanii ajandaa godhanii wellisaan eenyuun akkana jedhee wellisaa eenyuun akkana jedhanii fidanii suuraa micaa maxxansanii ajandaa jijjiiranii ummata tokkummaadhaan hooyi jedhee ummata kana sagalee ta'aa jiru jijjiiranii isaan shira kana kan xaxaa jiru warra biyya keessaa warra seera jalaa qabudha tokkoffaa lammaffaadha akka ummanni kun hin gargaaramne akka ummanni kun waan tokko sagalee isaanii akka awwaalamu kan go'aa jirutu jira reedii ta'ee nu jala taa'a tokkoffaa ummanni kun qaata sagalee ergata qaata tokkummaa akka kaaniin akka barattoonni biyya keessaa kaateen akka ummanni miidiyaa irraa tokkoffaa ka'een sila qaata gumaanis hin baatee dhugaanis hin baatee waraanis achi keessaa hin baa amma eenyuutti sagalee taana jenna kan achi keessatti bulchaan faannoodha hoogganaan faannoodha jedhan hidhataan achi keessa jiru hunduu jara isaan akka barbaadan godhan maal geessita limmoota ka geessuu hin dandeessu maaliif isaan hundi isaaniitu isaanidha eenyutti geessita karaa kamiin geessita tokkoffaa kan isaan ummata kana barbaachisu engaddaa jennee turre nuti akkamitti gargaaraa jarri kan ummata kana karaan hin jiru karaan deemanii geessaniif hin jiru kasi dabarsu kan achi keessa taa'u faannoodha waajjirri wannoo isaanii fannoodha namichi obboleessi namicha achi keessa bulchaa biyyaasanii faannoodha fannoo keessa jira jaan akkamitti gargaaramuu danda'a ummanni kun karaa kamiin geessuufii dandeessan kana kan gochuu qaban yoo mootummaan ummata kana jijjiiree yoo ummata kana nurraa kaasee ummata kana sagalee taanedha kan mootummaan keessa seenitti eenyutu amma anis asii kafana bitee amma akkaawuntii meeqan arge tiktokii kanarratti akkaawuntii meeqan argan gumaanuu baasuu isiti hattuun nutti baasan gumaanuu baasanii mee akka oromoon gadi bahee micaa tokko qalee nutti agarsiisu isiti eenyu maala nyaadhee bulaa mee maal haasa'u mee maal nyaadhu jaa oromoon gaafa namni tokko du'a jaanii ajandaa barbaada inni ajandaa maal haasa'ee kararraa gatu mee maal haasa'ee ummata kana shoomee shaaru jaa asirraa tiktokii kanarraa wanna goonuu asirratti haasofna nuti wanna deemu hojjetuu deemu tiktok irratti fidna wanna ammoo uf dura keenya dubbachuu deemu asirratti finna laazam tiktok irratti dubbachuu qabna isaan telegraam irratti whatsapp irratti haasa'anii hidhu buratanii keessa fixan keessa nutti hidhachiisaa jiran keenya hoo tiktok irratti hidhachiifna tiktok irratti hiikachiifna tiktok irratti gargaarsa goona waawa gargaarsaa eessan gargaartani ummata kana kan gargaaruu danda'u kutaan aniibatti kunnuuf tokkummaa waa godhaafi kutaan ijoolleen mana madaabiitu kuttuuf ummata kana guutuu isaa hin shaffanu yoo mootummaan kun gargaarsa dhiibbaa irratti sagalee taanee mootummaan kun nu gargaariitti gaafa mootummaan karaa nuu bane waan qabnu itti roobsinee waan qabnurraa gargaarra gaafa mootummaan karaa nuu bane gaafa warroota isaan shoomanii achi kaawwatan shaaran ummata keenyarra faannoo bulchaa jira ummata achi gaafa ummanni sun achi shaaramanii ummata oromoo isaaniif ta'ayyaa filatanii waraanni sun achi keessaa ba'ee gaafa sani gaafni isaan mataa ol qabatanii deemuu danda'an waan barbaadan argachuu kan danda'an gaafa sani kan bulchaa jiru faannoodha karaa kamiin geessinaa fi akkamitti sagaleen dhaabbatee yookaan jijjiirame furmaata akka waan argatetti nama dubbataan jiru amma hunduu galgala geema isaa taphataa kan garaa achi keessatti alataan achi keessaa bichaan hin boo'aa hin mummu'amaa kun kalas irraanfate kun waan biraa haasaa kun waa'ee jaalalleessa haasaa kun waan biraa haasaa argaatan jira badhaan dhiiftaan bakka irraanfatan kun waa'ee micaa hin gadda kara deeman akkana ta'ee ebaluu akkana ta'ee raachuun akkana je'ee ebishoon akkana je'ee bakka jijjiiramtanii dhiiftan eessatti gumaa baafattan isi waa'ee gumaa faas irratti haasoftan tiktok irratti akkatti qallaa koottaa ittiin asirratti haasoftan mee dura tokkoomaa sagalee addaan hin kutina hoosan mootummaan dhaggeettii qaba yoo san dhaggeettii argannee deemtee gargaaramanii jarri kun iyyaa hin dhaabbatinaa bakka jirtanii engidda miidiyaan gurguddaan mubaarak jala jiru ameerikaa irraa as ta'u hundi keessa sagalee ta'aa turtan arra eecha jirtan dhiiftan bakka bilisoomtanii gumaa baafattanii gargaarsa ta'e argatee jarri kun bakka
addaan kuttan sababni hoo micuma eeggaddaa san ufumaa keessaniif suuraa isaa fidanii irratti maxxansanis ufumaa isaatiif uftanii baxabbaxanii ajandaa jijjiirtanii amma gara jireenya nama tokkootitti dabarsitan. Inni bar hiyootii isaa sana kennee dhaqe gaafa san nan jiraadha jee osoo hin taane ibidda xiyyiitii san keessa boba'ee koshaa san keessa irratee gaafa dhaqeef footoo ka'uu fi miti barinni wareegamuuf dhaqe si jammar yoo hidhameeyyuu biyya isaatti yoo hidhameeyyuu inni wareegamuuf barkan bosona san keessa caccabee kan dhaqee fi jiraachuu yookiin fakkeessuuf footoo ka'uuf hin deemne namni kun isinitti mateetti miti kan dhaqe fiddaniit goobazii koo tokkummaa eenyuu jettanii faarsanii hidhamuuf taayyattanii sobdanii ajandaa qayyartan ummata furmaata silaa warri salaalee har'aa borutti furmaata argata oduu waa'ee micaa kanaa fiddanii jijjiiruu baattanii ajandaa kana har'aa borutti furmaata argatan barataan ka'e nyaata dideeti tokkummaan ka'e isin garuu jijjiirtanii ajandaa amma immoo gargaartanii maanxoo gamanaas Dubaayii keessatti kan kartoonii ombii fe'ee kaargoo ombii fe'ee tullee jiraanne kan waan namni hojjettee kan jiraanne faa kaleessa waan argu akkaawuntii bantee asirratti galchaa uummata salaaleetiin jetti. Asirratti galchaa kottaa karaa Itoophiyaatiin kana karaa Kiyaan kana kan jiruun dhagayeetanan argeetan footoo kaafadheetanan uummata keenya nagaduudhaaf kottaa karaa kanaan akkana godhaadha dura of danda'e hojjedhu hojii kan kee ummata salaalee situ karaa qabaa situ diroonii qabdaa helikoophitarii qabdaa nu gargaartamoo hatturraa of eeggadha gaafa mootummaan ummata keenyaaf karaa banee gargaaramne gaafa itti hirmaadha miiliyoona qabdan dirhama qabdan kennaa gaafa san amma immoo ummata keenya kan barbaachisu sagaleedha kan ashagee mootummaan gubbaa ta'u sun kan abbaa isaaniitti miti kan Oromooti kan kutaa Amaaraa qee gargaaramuu sun kan Oromooti Tigraayitti kaffanii geessa sun kan Oromooti bar keetii kan keessa isaanii seetaa ka ummata ombaatii deemu makiina fe'anii diroonii fe'anii bakka barbaadan geessa gargaarsa jedhanii geessa suni ka ilmaan Oromooti bar isa affananii gubbaa ta'asan Adaanech Abeebee kan engadda Amaaraa micoo hoggaa torbaa jennee ka farqa eeranii wajjin hoo jenne san sagalee bar isaa waan taateef mana fuutee kennite far'a namni keenya mana isitti nyaata dhabee ba'etti dhumaa jira maaliif akkas goote Adaanech Abeebee nama kottee naqee Adaanech Abeebee itti mejjira namni kottee naqee Adaanech Abeebeetiin ummata Amaaraa kana micoo wantu durummaa irraa fotanii daa'ima kana kichuutanii gargaarjeen qaamanii miti kana kan TikTok irratti hojjette jarri TikTok irratti sagalee ta'an tokkummaadhaan teenya haadha tokko abii gadi gara baqe tokko waa'ee marroo taasaa tokko waa'ee jawwaa taasaa tokko waa'ee raachuu taasaa tokko waa'ee rakkataa taasaa bakka isin irraaffatta waa'ee kana dura tokkummaa keessan qabaadhaa waan qabdan dura tokkummaan ka'aati gaafa san diinni itti sodaata isini akka ompilaasiisani jettee gaafa ompilaasiin dhiitee deessuu achi geessitee achi deebitee laaltu hin deessee duute qalli wallii akkasan isin hin iyyituu hin taragaaggaatu bakka darbe bishaan laga guute akkas ta'uun qabdanii haasaa isinitti dheeressee tokkummaadhaan ka'aati dura ummata keenya kan bulchaa jiru finxaalee Amaaraa irraa kaasan dura achiin booda gargaarsi kan godhamudha. Isinii galee waa'ee nama tokkoo dhiisa bakka abbaan barbaade hagan gonnu wajjinneef ummanni salaalee ijoolleen kaatee miti amma dubbii kana kunnu malee hin ta'u janiit bar dubbii kana amma asitti kun barataan ka'ee gamaa ka'eeti amma furmaata argattetti Oromoon lolaa kaatetti janiitti fidanii sobanii weellisaa eenyu kan jaan namichatti sun dhuftee ajandaa uumtee bakka nuti kana barbaannaa mitiiree qayyarree kana nuti bar saroota si jammaan Oromoo akkuma jirutti saroota gisee waraabessa agarte duttee gisee waraabessa darbu callifti bakka khalas nuti isaanii bar anarraa qabee mataa koo waan ni bakka deemaan sun tuqamu sin qabu doorsifamuu qabu sirri garuu wanti mana canfamee manni isaa keessaa guuramee wal isaa fuudhamtee deemte waan arge jedhame suni kiyyiba isa bakka hin qabu lammaffaa osoo ati salaalee dhiiga bu'aa jirtu osoo salaaleen kaleessa mormichi dhiigni dhangala'aa jiru tiiktookii gumnee gumaa baafnedhanii gumaa tiiktookii gubuu fidanii dhaqanii garaagarummaa isaatii tokko keessatti namni 700 boodoo godhe garaagarummaa isaatii tokko keessatti jechuudha. Kooppilingi sheer godhan otoo gumaan dhiigaa jiru gumaa arrabaa baafne jedhee uummata miidiyaa irra fiigu utuu gumaa dhiigaa lafa kaa'ee gumaa dhiigaa dhiisee gumaa arraba namni raarabsee maal lamii ofiif kaansariidhaan nyaataa malee kaansarii yaadaan abbaan fedhe yoon arrabsee narraa irratti ani morma na kutee na ajjeese bar dhannee ajandaa utuu haati salaalee dhiiga boosuu natti duulan kaleessa dubbannaan dhiisa waa'ee tiiktookii gubuu arraba haaloo baachuu dhiisaa dura hin dhiiddanii mormi keessan isa mormichi te dhiisaa jedhee an dubbannaan nama meeqa natti duulee nan dhiise jechuudha. Facebook irratti dubbadhee namni natti duulaa hin poostiin kaasa gaayyaa jechuudha. Utuu haati salaalee boossuutu dhiigni jiru gumaa arrabaa nuun baatinaa dhiisaa jennaan
Akkama kana jettee uummanni irratti duule. Isa tiiktookii sin baafannaa isa dhiigaa sin baafanna. Meenyu sobdan utuu na rakkanee sa'aatii tokko keessatti namni 700 dhaqee fooloo godhe jechuudha. Namni 700 dhaqee utuu namni haasa'u jechuudha. Dhaqee fooloo godhe kooppilingi godhe gara miiliyonaatti siqsee biyyoo jechuudha. Sinii galee uummata garatti fachoo warqaa bada. Aboo girrisuma miidiyaa kana waan isaan wallaaleen bara. Girrisuma miidiyaa tokko namanni warrabsee eegumaa baachuu fi dhiigni harka isaarra jira bara. Harka isaa dhiiga kanaan qabee arraba baachuu deema. Obboleessa isaa haadha isaa abbaa isaa morma citaa jiru laala. Namannaa arrabse jedhee arrabaa deebi. Maal jechuudha kun? Arrabaa deebii kennuu ragaa utuu morma irraa citaa jiru. Inni guruppii jaarrata guruppii karaa salaaleetti hin banamu guruppii jaar habiibii. Tiiktookii gubuu guruppii jaaruu dhiisi. Karaa salaaleedhaattiin konkolaataan galu karaa sagalee ta'e guruppii jaare. Namannu arrabseetti arrabaa deebii kennuuf hin fiigin. Karaa ittiin salaalee morma sii cite sana deebitee garaan siitti qabbanaa'u garaan sii dhiigaa jiru sana karaa barbaade habiibii. Zimbi jettee namannu arrabseedha arrabaa guruppii jaara uummanni morma cite dhiise. Nama 1,700 guruppii ijaarrateen argeen. Nama 1,700. Humni 1,700 sun utuu karaa salaalee banamuu qaba. Dhiigni salaalee keessatti jigaa jiru afuu qaba jedhee utuu karaa jiru maxxansa isaa irratti dhiibbaa uume maal rakkoo qaba. Nama 1,700 guruppii keessatti arge. Maal godhanii sa'aatii tokko waan hin guunne keessatti tiiktookii guunneedhe namni 700 fooloo godhe. Fooloo godhe jechuudha. Tiiktookii gubahee namni dhaqee fooloo godhe koppilingii godha. Baay'ee kolbadda qaba. Nana daramu nan kolfa nan sawware. Wannan immoo laale anne jalqabas mormaan ture waan ta'eef tiiktookiin sawware dura bu'een. Utuu ennaa jedhe riippoortii jedhanii gara ijaarratan immoo deemeen tiiktookii isaa sawwaree lafa kaa'e. Riippoortii sin goone wallahi billahi. Sawwaree lafa kaa'e. Sa'aatii tokko tureen godhaa jirra jedhu garee kana keessaa dhokadheerumaan laala callise. Yeroonan garaagarummaa sa'aatii tokkotti namni 700 fooloo godhe. Dhiisaa utuu dhiinni lafa yaa'aa jiru tiiktookii gubuudhaan gumaan baanu gumaa dhiigaayyuu hin baanne arraba namni dhimmi jedhee attaa'ee nama rabse gumaa baachuuf hin jarjarru. Garee kan ijaaru tiiktookii gubuuf gumaa arrabaa deebisu miti. Dhiisaa karaan salaalee banamu jennee heyyina afaan tokkoon 700 kun laaybii bahee nama hunda waammatee qaamota mootummaas waamee salaaleen daandii dhabaa jirti. Salaaleen waan nyaattu dhabaa jirti. Dhiigni qeesii keessa dhangala'aa jira jennaan. Arraba baatu cimaa. Nama aarsaa Samira dubbadhu taraansi. Tokkummaa shira guddisatti dhugaa dubbachuudhaaf amma ta'e qarshii isaanii amma bare uummanni naannoo sanaa dhugaa qeessaatti waan nyaatu waan dhugu hin dhabne bare. Garuu maaltu saamu hin saamu faannoon hin saamti. Furattee horii jala hiramti waan gootaraa keessa jiru akka jirutti yaasanii deemu uummanni rakkannaan bare lubbuu takkitti baraarfachuudhaaf godaanani bare irraa qe'ee irraa deemani bare karaa qe'ee keessatti jira nageenya dhabe dhugaa dubbachuu nageenyaan otoo qe'ee keessa jiraate bare waan nyaatu waan nu dhabu halkan galanii jalaa furatu horii jalaa deemu hoolaan re'een horsiisoo buloota harki caal hin qotu. Wanta kana waan rakkatan hin qaban bar garuu hin saamamu faannoon dhume saama qarshii qabu qabeenya qabu hin saama arra sotootti kennite bar qullaasaa uffata baatellee uffatellee irraa saamanii deemu bar uummanni kun akkamitti haa jiraatu kana rakkatan bar otoo geessite bar ammas irraa fuudhu anu uwwiste irraa fuudhaa deemaa jiru bar uummanni kun rakkachaa jira kana dubbachaa jira bar waa'ee gargaarsi hin barbaachisu kan jennee fi nageenyatu dursa kan jennee fi otoo geessite iyyuu jalaa saamaa jira bulchiisni faanno kan bulchiisadha uummanni achi keessa jira galgala faannoo ofitti galchaa jiru uummanni kun saamamaa jira akkaataatti gargaaramu qofaa miti akkaataa nageenyatti argatan irratti taasofnu. Ela John Jesa konkolaataa amma nageenyi sun akka rakkisaa ta'e argaa jirra jechuudha bara. Konkolaataan takkitti ji'a sadiin geessi taanaan jechuudha. Kanaaf Ela Joommaatu ta'e kanaaf dhiifama naa godhiti harka caala nageenya irratti haa hojjennu keenya irratti haa hojjennu
sana ta'uu baannaan jechuudha. Guutuma guutuu keenyatti jira. Akka kanaaf keenya gargaarsa qabnu hundayyuu wabootti geessuu qabna dhugaa. Harkaa kan qabnu hundayyuu waboo deeggarree salaalee barbaadna ta'e namni uummata salaalee irratti dhiibbaa uumaa jiru mootummaa fi waboo yeroo jalqaba wanni uummata salaalee kana dhiibaa jiru miidhaa jiru mootummaa waboodha jalqaba fannoo dura jechuudha. Fannoo dura wanni uummata salaalee kana miidhaa jiru inni guddaan mootummaa fi waboodha. An wallahi billahi tokko deeggaree tokko jibbuu miti waboon isa jiraatu anan dagalu mootummaan isa jiraatu garuu wanni immoo uummata salaalee kana akka dararamuuf ulaa saaqaa jiru mootummaa waboo isin jettan kan isinii galee wanni guddee boosu akka mootummaa waboon amma yoo wabootti geesse waan amma jettu wabootti geessite jennaani dabaleedhuma mootummaan dabaleedhuma boosisaa jira. Amma obboloonni kun lamman haadha jiraa boosisuu dhiisanutti amma wabooni mootummaan haadha jiraa boosisuu dhiisutti furmaan hin jiru. Amma jarri gara nagaatti dhufanutti jechuudha sirrii yoo si galee hin jiru. Wabootti geessite jennaan ittuu nama fixxaa jechuudha. Nama fixuu kutatteettaa jechuudha. Mootummaanis akkana godhii waboo balleessi jennaan uummata ficcisiisuuf ka mootummaa waboo fixu jettes uummata dhumaa jechuudha. Achi keessaa waan jiru waan ta'eef halkan mootummaan guyyaa mootummaan ajjeesaa oola yeroo kaan maal saamaa jirani bar waboon nama meeqa bar awaalaa buusisiisaa oola bar mootummaan nama meeqa awaalaa buusisiisaa oola ka shiftaa diina ganamaati karaa bane jara kaalacheeni bar ka akka gorraamuuf karaa bane jara kaalacheeni bar mootummaa waboodha bar ka guddaan Oromoo keessa taa jiru mootummaa waboo kanaa jechuudha. Namni nagaan jiraachuu barbaadu kan nagaa dhowwaa jiru jara hidhatan kan uummanni siyaasa amma utuu si uummatatti gadi buute waboo keessa mootummaa keessa dantaarraan qabuutuu nagaan jiraate abbaan fedhe biyya bulche jechuudha. Nagaa qofa barbaada uummata fedhe gaafachuu dandeessa asii dhaaba deeggartee sobdee waboon akkasii mootummaan akkasii mootummaan badhaadhina akkasii biyya akkasii nagaa barbaada uummanni. Inni bilisoomsuuf lolaa jira jedhesi nu kijibaa jira. Uummanni nagaan arganne bar qe'ee kiyyarraan nagaadhaan ta'aa jedhee kadhataa bar. Hayyee Samiiraadhaa kenne kun carraan isiidha dheeresse booda gadi si yaase kophaa koo garaa fayyaadha. Samiiraan jira jirti yeroo tokko Samiiroo jira jirti moo hin dubbatu? Laa hojiitti hin jiru sin dhaggeeffachuutti hin jira akkam jirti tokkuma naguma. Matta argitee okay. Suma qofatu miidiyaa kanarratti waa'ee uummata keenya salaalee kana banatee jira hundumtuu uummanni hundumtuu callisee ma jira bakka dhaabeera ajandaa jarri waa malee uummata dibbee nuun hin jenne. So galatoomii itti fufuu keetiif illee uummanni keenya salaalee baay'ee miidhamaa jira gargaarsi ta'uufii qaba. So akka gargaarsi hin taaneefis kan shira meeqa shiraa jiru baay'eeti jiru jechuudha. Baay'ee nama garrama uummanni Oromoo kun girri isaa madhakuma nuun jedhani. Sagaleen kee ni dhaga'ama. Atis fe'amte. Ni dhaga'ama ati hubi. Wadaami turasi. Innan jedhe. Koye matalee waan gaarii jira. Kana irratti qabaa abdiyyee qabaa kana irratti amma taraa malee dubbachuun qabu. Sirriitti qabaa irra mooditarii miyuutii wallahi. Samiira nagaadha miti madaamiin wal tumte moo? Hayyee amma miyuutii kaafadhutti fufi bakka abdiyyee adeebitu. Jirana irratti kaafina wallahi waraanan gadi itti dhiisan. Dhabama sinin godina akka faannootti. Harakaatan godina faannoo yuun dadhabdanii waan agootu miti. Ilaa. Dhaggeeffadhu tokkummaa koo amma uummanni gara waan biraa deebi'ee beektaa uummanni waa waliin dhahaa jira. Garuu ajandaan biyya keessaa deemaa jiru moo dhaggeeffadhu tokkummaa amma mootummaan gumaa baasuudhaan waraana hiriirsee erginaan shaniin dudduubbeedhaan waraana mootummaa boojitii har'a guyyaadhaa jechuudha. Shaniin gara nama 30 olii boojitee waraana mootummaa sii galee shaniidha akka gumaan hin baane kan godhaadhu shaniidha. Shanii itti rabba laaleffachuu uumanni Oromoo wallaahi billaahi guyyaadhaa jechuudha. Nama qaama waraana keessa jiru dubbisee jira. Har'a guyyaa irraa shalaaletti waraanni bobba'ee jennaan
faannoo dha'uudha achi keessaa baasu jennaan shaneen gara tokko waraana mootummaadhaa faannoon gara tokko hundaa si galee akka gumaan oromoon baane kan godhaa jiru shaneedha guyyaa addaa gara nama 30 olii boojitti shaneen waraana mootummaa si galee dhugaa dubbanna gara dhugaa dubbanna mootummaan gumaa baasuu dide mootummaan dhiiga keenyaan ol bahee taa'ee nu ilaaleettumi mootummaa yeroo diina dha'u rage kan dudduubeedhaan dhaarumoo shaneedha kana liqimsi fudhadhu shan haadha kee bulchi warri woboo jettu woboon jedhan maala woboo jedhan nama gumaa keenya ukkaamsaaruudha sini galee kanaaf dhaggeeffadhaa ila walumaa galatti tokkummaa yoo itti na godhaara nama moo itti na godhu natti Miti godhadhu gidduutti abdiin dhugaa dubbataa jira. Haa dubbatu. inni moo itti na godhu kuno abbuma moo itti na godhu natti mata rakkoon qabu amma namatti waan hin gadhu rakkoon qabu warri moo itti na gootan rakkoon qabu hin gaafata maa keessoodhaan la wallahi billahi guyyaa hadhaa jechuudha mootummaan dhaggeeffadha qaama federaalaa jechuudha qaama federaalaa bobbaasee mootummaan salaalee keessa shanee faannoo yaasu na wobooni kan ergasii boolla keessa ukkaamamtee teessu gadi yaatee waraana mootummaa isa kaan boojite gara gidduutti galfatanii tumaa oolanidha waraana mootummaa kanaafuu booda mootummaatu nu cafaqe mootummaa takkana nu godhe woboota akkana ta'a hin sobina dhugaa dubbanna buleessu karaa dhugaarra deema ana fuufina shaneen dheengadda gaafa faannoon uummata dhukkee godhoo isiinoo hin rafti harramaa waraana mootummaadhaati ulee rabbii ishee dhawee achii dhabama ishee godhu kanaaf ummanni mootummaa kaansarii ummanni oromoo kaansarii keessan of keessaa baasa kaansarii keessan yeroo isin duutanu lafa ciiftee gaafa gumaan keessan ba'u ol kaatee isinitti dhiichiftu of keessaa baasa wallahi dhugaan isinitti himan kanaafu mootummaan naannoo oromiyaas mootummaan federaalaas galatoomaa gumaa oromoo baasuudhaaf waraana bobbaasuu keessaniif galatoomaa kan immoo akka gumaan oromoo ukkaamamu godhaa jiru shaneedha sigalee shaneen atattamaa waraana adda gumaa oromoo baasuudha keessan gadhiisuu qabdi warra boojiti sana sigalee utuma wanti fedhe dhufe dhaggeeffadha utuma wanti fedhe dhufe utuma mootummaa kana balaaleffatteerti saatii mootummaan gumaa oromoo baasuudhaaf waraana gad erge maalidhatti dudubbeedhaan dhaati shaneen maalii waraana mootummaa boojiti maalidhatti itti dhukaafti innoo isirratti dhukaasaan jiru innoo diina isirratti dhukaasa amma shaneen jechuudha faannoo caala si mootummaa balaaleffataa jirti jechuudha sigalee wallahi kanaafuu ummanni amma sagalee dhiisee inni kan gandatti galee jira sinuma ajandaa kana kan taxee biyyuu shaneedha jedhamuu jammarameera amma gara mootummaatti ajandaa kanatu biyya diiguudhaaf shaneef faannootu walii galee dubbii kana fidee jedhamuu jammarameera sigalee kan dubbii kana kaasee fidee shaneedhaaf mootummaadha guddaan abdi waan sitti magalatu ifa manaa godhaa rakkoon uummanni nagaan siyaasan beekne kun miidhamuuf deemu taphni isaa gooliin isaa gara siyaasaatti galfamuu deemu asitti hawwataa deeman amma jooni ummanni kun siyaasa irraa dantaan qabu nagaan jiraachuu barbaada inni woboo deeggarus nagaa lallabuu qaba ture inni mootummaa deeggarus dhiisaa jedhee nagaa lallabuu qaba ture quba walitti qabuurra quba waliif qabuu wayyaa jechuudha sigalee amma inni kaan amma dhufee rakkoon uummata kana siyaasatti geeffamaa jiru qoy amma waa'ee siyaasaa miti gumaan oromoo bawwanneemi gumaan oromoo bawwanneemi namni siyaasa maayii dhukaaf jedhan yeroo gumaan oromoo yaa shawaa koo yaa salaalee koo yaa dhiiga koo dhagaye ka mootummaan deeggarre an dhugaan isitti hima ka woboon deeggarre namni woboo isitti faarsitu dhuftee mootummaa isitti faarsitu akka kiyyattanii nama dhiiga keetti gammadee dheemana qaamni hidhatee bosona jirus miidhaa jira mootummaanis miidhaa jirti qaawwa argattee jennaan warroonni sirriidha tokkummaati yaada namaa hubadhu gaabeebi waan sitti maddee isin dhaggeeffatu taraa waliin warroota dhiiga tuutan yaada namaa hubadhate Doktor biyya akkana dhaggeeffatu waan akkanarraa fudhadhu doktor. yaada koo jijjiiraarti yaada kan uummatatti micceessanii isaartu narra dhaabbatatti darra tokkummaan an dubbadha yaada kun sirrii dhaggeeffadha ani kanan jedhe mootummaan uummataaf dhaabbateedhaan jiru mootummaan Oi, najala kennatti sagalee uummataa dhaga'ee hiriira barattootaa argee jechuudha. Haaree gumaa uummata Oromoo baasuudhaaf waraana bobbaase mootummaan naannoo Oromiyaatiin mootummaa federaalaa. Shaneenuu sila boolla keessa jirti. Maaliif ol kaatee irratti waraana mootummaatti dhukaaftan jedhaara malee mootummaan uummata Oromootiif dhaabatee jedhaan jiruan. Sigalee mootummaanis miidhaa uummataa irraa qagga'ee qaba. Shaneen isin qabdi garuu guyyaa hadhaa isa hojjetame jedhaan awwaan guyyaa hadhaaraan dubbataara malee ani mootummaa deeggaraan jiru sigalee waan guyyaa hadhaan otoo gumaa baafannee cinqamaa jirra mootummaan ogumaa keenya baasuudhaaf waraana bobbaase. Jerri ergasii boolla keessa teessee jechuudha sangaa uummata gadi goorte qaltu jinniin inni alla yaaraa ishee qalu jechuudha maaliif goorti sigalee maaliif dhatti rasaatti dhukaaftee uummata ijoollee Oromoo bicha nama 30 boojitee dhashanii wallahi gaddootti galfattee jechuudha akka waan onni qabduun afaan nootiin ijoollee boojitee galtee jechuudha sigalee wallahi laazim liqimsaa fudhadhaa ga'anii mootummaa deeggaraan jiran waan dhugaan isinitti kan akka gumaan Oromoon baane godhaa jiru shanidha kana jaallattee jibbitee uummanni Oromoon liqimsii fudhadhu inshaAllah bishaanitti dhugaasii kana gadi geeffadha okay garuu immoo warri miidiyaa kana deemaa jirtanu gumaan Oromoo kanatti hin warri gumaa baafne itti ajandaa jirtan ajandaa gara kara deemaan hidhamee dhiisee obboleessu Oromoodhaaf facaaluu hundeessaa yoo du'e maaliif ajandaa fuutanii gara kara deemaa guutan isini
ajandaa keessanitti fufa ummataaf sagalee ta'a yeroo gargaarsi dhufe gargaara garuu immoo nama akka gumaan oromoon baane godhu ummaaf ta'ee shanees ta'e dura dhaabbadha. Mataa kee dura dhaabbadhu baay'ee. Waa'ee shaneetii fi waa'ee mootummaa isaatti amma kan nu dhiban uummata keenya sagalee ta'aa jirra. Deem baay'ee bosona keessatti shanee barbaadu jiran. Dhaggeeffadhu qaallitti. Qaalii moo qaallitti dhaggeeffadhu qaallitti siifan deebisaan waa'ee mootummaarraa dubbataa hin jiran waa'ee mootummaarraa dubbataa hin jiran kanan jedhee. Uummata keenya sagalee ta'aa jirra. Uummata keenya sagalee ajandaan nurraa baay'ee. Nurraa baas koo tokkummaa ajandaan nuti kan barbaannu uummata keenya inni sagalee taartu mootummaatti miti. Mootummaa waraana erga malee mukaannoo shalaalii keessa baasuu danda'a. Mootummaa bakka buutee eenyu si ergate mootummaa si ergate. Mootummaa bakka hin buune dhaggeeffadhu. Aboo uummanni kun yaadii hunduudhaa yaada nana mataan itti yaada itti haasa'u. Yaada namaa hubadhaa gad duratuutiin yaada na koo hubadhu boo. Yaada kun isin ibsaa dhaggeeffadhu hubadarra. Aboo warra fudhadhu kaachal jettee sooniin intinaan jedhanii. Amma isaanii kana kooyuu hubanne maal naa ibsa dhayyee dubbadhus. Kooyuu hubanne haa ta'u. Yaadi tokkicha haasofteerta si dhaggeeffanne irra. Amma Oromiyaa bulchaatii waraana bilisummaa Oromootu yan Oromiyaa bulchaatii jiru. Waraana bilisummaa Oromootu yan karaa cufaatii jiru. An karaa nutti cufe. Nuyi kan barbaannu karaan nu banamuu qofa. Mootummaan karaa cufee diina baasuuf achiisa. Diina baasuudhaaf karaa cufe mootummaa. Diina hariiruudhaaf ni torba balleessa karaa dhigee. Walaan jijjiirin ajandaa. Walaan jijjiirin. Maali nuti kan barbaannu gargaarsa fi kan karaa nu banaatoni uummata keenya bira dhaabbannaa. Dhaggeeffadhu gaa obboleessoo dhaggeeffadhu kana siifan deebisa aboo uummanni kun akkamitti yaadan jedhee malee dhaggeeffadhu siifan deebisa ila mootummaan karaan cufame abanamu jinniin abanamu nattani inni sin asirraa iyaartan mootummaatti sagalee taartu miti mootummaan immoo yoo waraana ergee diina achi keessaa buqqise malee akkamiin karaa bana akkamiin uummatarraa diina argata jechuudha yoo waraana abiyyitu miilaan deemee karaa sii baasa abiyyitu miilaan naqee tokko tokkoon faannoo achi keessaa harkisa waraanatu ragee baasa innaa waraanni baasuu ragee moshaneetu waraanatti dhukaaftee waraana booji'aarti kasa guyyaadha. Sammuudha yaada obboleessa hedduun yaadinaati. Way waan dhugaan naannoo isinitti mee mootummaa deeggara namaan jedhan mootummaa rakkantaan qabu. Mootummaan qillee seenu yoo giru abdii maallaa raakiyaan jiraataara. Waan dhugaan isinitti mee. Ajandaan wala jijjiiramu dhaggeeffatu tokko. Ajandaan jijjiiramaan jiru. Akka diinni achi keessaan buqqaane kan godhaa jiru sanidha. Innaa mootummaa waraana ergee diina achi keessaa baasuu dee shaneetu dubbee waraanatti dhukaasaara. Har'a guyyaadhaa ijoollee Oromoo nama 30 boojii ta'ee siin jedheen qaama waraanaa shanee. Liqimsi fura dhugan. Arraba malee gurraan qabdu nama dhaggeeffadhu kan zimattee namatti taasisuudha nama dhaggeeffadhu. Soba malee kaatu isaanii tooyii haasa ishii darraa dubbadhu sin dhaggeeffadha. Dhaggeeffadhu ani shanii deeggaa. Tokkummaatu nagarrama barana kan tokkummaatu nagarrama. Namni munitara tokkummaa qabdanii jirtanii maaloo? Wallaahi tu yaada koo mitatiin mee mirgi koo dhibamee gannaa bufamu. Way maanan isalma Oromooti Oromoo fan sagalee taara. Sagalee ta'an jirtu. Dharraa wal buusuuf wal arrabsuudhaan sagaleedhaan wal dhageeffadha tasgabbiidhaan yaada walii fudhadhaa yaada kiyya yaada saachaadha yaadni kiyya yaada kee caala toon taane wal dhageeffadhaa waan jechuudha kee hubadhaa. Kazaa obboleessa kun sirrii biteedhaa falmadhaa kiyya bichaatu sirriidhaan jedhinaa gisuma hundumaa. Yeroo isaan dhaggeeffata nuti kan jechaa jiru uummataaf sagalee ta'aadha malee uummata sagalee ta'aadha dhaggeeffadhu uummata sagalee ta'ana garuu mucaanas na buusa turtan mana wayitti yaada kiyya fakkeenyaaf har'a garuu yaada sanatti waliigalaa jirra waliigalaa wal dhaggeeffadhaa inni sirrii akka isaatti akka namummaa isaatti yaadni isaa sirriidha akka isaatti akka keetitti immoo kee sirriidha akka yaadni kiyya sirriidha yaada isaa san hubadhu kaza hooni sirrii taphate kunii fi yaadni kiyyaaf yaadni kee wajjin hin deemu jedhiin ati sirrii miti namaan hin jedhina hundu akka ofiitti sirriidha atis anis hundi keenyau hayyaadu mootatu beeka abaluu haa buusu abaluu seessu. Inni dhugaa keeti ilaani wantan jedhee jara keenya laa ilaa amma mootummaan nu akka qabu mootummaatti sagalee ta'aa dhaartu miti mootummaatti sagalee ta'aa diinatu nu rukutaa jira mootummaatti sagalee ta'aa karaa nu hubanu jedhame miti mootummaan kan inni ittiin karaa banu yoo mataa qabdanu ta'e na dhaggeeffadhaa yaada koo mootummaan karaa banuu fi maal godha waraana bakka diinni jirutti bobbaasee diina sana rukutee achi keessaa buqqisee mootummaan karaa banee biyya nagaa godhe biyya eessisaa jechuudha. Mootummaan kana gochuus immoo mari'atee naannoo uummata isaatiif gumaa keessanii kafaladhee waraana bobbaasee irra gadee dhugu jechuudha. Shaniin duddubbee natti dhukaasatti bantee faannoon gar tokko waraana mootummaadha shaniin gar tokko mootummaadha. Mootummaa yoo dhage duroonii fayyadame uummatatu dhuma. Mootummaan isaatii maatii waraana kan inni bobbaasee ruqawwee bicheedha. Duroonii tokko bobbaasaa jiru taankii guddaa bobbaasaa jiru. Ijoollee kilaashii hidhattu bicha bobbaasee jira salaalee tama mootummaan. Sigalee uummataaf jecha jechuudha. Garuu immoo ijoollee kilaashii dhukaaftu sana garaagaranaa rukutaru. Innaa ijoolleen fuuldureetti faannootti dhukaaftu duddubbeen shaneetu dha'a jira. Kanaafuu qaamni shanee jedhamu kun yoo sodaatti waan ta'eef amma erga ishii daggala keessa ciifti. Har'a mootummaa waraana gadi ergee uummata koo nagaa godha uummata keessaan diina baasa jennaan maal gochuu irratti shaneen mootummaadhaatti dhukaafti. Maaliif ijoollee Oromoo dhukaaftee jechuudha dhiiga dhangalaafti. Kana irratti dubbadhaa malee yaa jala keenya haasaa namaan jallisinaas. Uummanni mootummaa sun maal ajjeesuu dhaqa jechitti. Faannoo dha'uu raqe faannoo buqqisuu raqe achi keessa faannoo tokko irra badee jira. Faannoo eessa seeni? Eessaan seenee nama qalaa hirama.
Sanjara eenyutu deebisuu akka jara sun deebi'u eenyutu gochaa jira. Dhaggeeffadhu. Amma karaan cufamee jira. Karaa kan cufe faannoodha. Karaa cuftee mata duree qabatee. Waan hin beekne atis ilaali karaa kan cufe faannoo tun taane mootummaadha. Miti. Dhaggeeffadhu jettanii maal Oromoo siimuu danda'a. Nuyi siyaasa keessa jirru Abiy Doktar nuyi an keessa jirru uummata beela'aa jiru uummata karaa jammaa keessa Uummata beela'aa artu jinniitti sagalee taartu mootummaan sagalee taartu nama qoy. Lakkanuma bicha nadii ati kana sagalee taartu mootummaatti iyya taartu moo jinniitti iyya taartu. Waame yeroo isaaniitti abdiin xiqqooshee inni yinaan Mootummaa dhabiti. Mootummaan atti iyya taartu mi. Erga mootummaa ta'e mootummaan akkamiin dhageedhaa areesh. Margaan kana jechi keessa baasa faannoo. Yoo waraana erge malee. Miira keessaa baay'ina dhaggeeffadhu obboleessu. Oromoon mootummaan qabu mootummaatti iyyatu. Otoo mootummaan jiraate daangaan Oromoon cabu. Oromoon daangaa Amaaraa dhaqee achi keessatti hin duune. Qeesaa keessatti du'e Oromoo. Na dhaggeeffadhu. Ayyee kamaa miidiyaa irraa hiitu arga mootummaatti iyyataan jiraan lafa buutee natti loltan ureeshi. Na dhaggeeffadhu kan na fixachiisi. Yaada kiyya na fixachiisi too achi booda hin dubbatta. Jalqabuma nagaa eegsisa daangaa Oromiyaatu kabajama ture na dhaggeeffadhu. Salaaleen qeeshee keessatti qalamte. Salaalee qeeshee keessatti qalchisiisuu moo daangaa salaalee kabachiisuu tasaan ajjeesanii ka'anii dhaqanii gumaa siifan baasa jechuu moo dursanii nageenya uummataa eegutu tasaan. Kanaaf Oromoon mootummaa hin qabu. Mootummaa gumaa nuu baasuun qabu nuti. Fakkeessaadha kun. Shanees yoo ta'e propagaandaa isaanii tolchatanii lamaan isaaniiyyuu kuni waan ofii isaanii sisteema ofii isaanii uummatanii gadi nutti ba'anidha. Mootummaan gumaa baasuu dhaqe shaneen immoo dura gorte dhaabbatte. Lachanuu nuuf faayidaan qaban. Sunis nu saama kunis nu ajjeesa. Lamaan isaanii waan fudhannu hin qabnu nuti Ayyee erga akkas ta'e lafa bu'aa lolaa kaa. qaxxaamura na jala dubbatiin obboleessa kun xumuratta. So kanaaf maal jechuun barbaada mootummaan gumaa nuu baasus hin jiru. Oromoon tokkomee gumaa isaa baafachuu yoo ta'e malee mootummaan gumaa sii baasu hin jiru. Na dhaggeeffadhu otoo gumaa sii baasa ta'eeti qaamni mootummaa Matakkal keessatti barreen gaddaa walitti qabee nama lubbuun keessa jiru hin gubu ture gaafa sana tarkaanfii fudhata ture. Lammaffaan Horroo Guduruu keessatti gaafa mormi namaa citu gaafa sana tarkaanfii fudhata ture gumaa otoo baasa ta'e lama. Sadaffaan Amaarri gaafa daangaashee cabsitee dhufte daangaashee dabarte daangaa Oromiyaa cabsitee seente Oromoo gaafa ajjeestu achirraa ka'a ture nagaa uummataa eegsisuun har'a erga uummanni ajjeefame erga qalame gumaan sii baasadhanii kuni fakkeessaadha. Fakkeessaa isaanii achumatti hafitatan. Nuti qaama siyaasaa kam keessa jiru waa'ee mootummaa asitti fidanii nutti naasayina waa'ee shanis nutti naasayina lachanuu diina Oromooti. Lachanuu vaayirasii dhiiga Oromoo dhuganidha. Lamaan isaanii jechuudha. Kana jala muraati beeka. Kanaaf ajandaan keenya sagalee ta'uudha uummataaf waan ta'eef achitti hafitatan. Mootummaan nun gumaa nuu baasuu hin qabnu. Mootummaan nuu ajjeesu. Maal jedhe? Hin dubbanne afaan isaatiin fannoon maal akka ta'e kanaan dura eenyaan hidhachiise fannoo mootummaa miti har'a hidhachiise Wallagga keessa har'a hidhachiise Salaalee keessa eenyaan deemsu inni mirga laannaa fi miti isheen hidhatte daangaa Oromiyaa kan cabsitee seente. Sunis otoo daangaarra jiruuti miti qawwee baatee otoo jiru obboleessa isaa otoo ta'e wal waraanaa otoo jedhaniiti kan akka isaanii lafallaa wal balleessu hin jiru. Garuu dhaqaa diina wal waraanaa otoo jedhanii zeeroo dhalachan sheeyyuu waan gumaa baastuun qabu. Maal waraana mootummaa keessa hin jiranii dhalataan Oromoo har'a gumaa baasuun kaleessa dhee gadda. Eessa turan waggaa jaaguutuu gaafa sabni cafacafamaa ture wanta irmijaa tokkitti fudhatan hin qaban. Fakkeessaa isaanii nutti fidatanii dhufanii achumatti hafitatan. Nu sana keessa hin jirru. Nuti kan nuti jirre lachanuu nuuf kaanseriidha baqa. Tokkoomne falmachuu qofadha falli jiru akka uummata walloo sanatti. Oromoon akka wallootti qabachiisu yoo barbaadu. Yaada kee gabaabsi gaati. Nimbu'a. Sirraan bu'a si deebisa dhaggeeffadhu. Ila amma egaa erga mootummaatti sagalee taataan jiru mootummaatti iyyataan jiru jettanii egaa uummanni asirra deemtanii hiyyuu waa tokko faayidaan qabu. Mootummaanis karaa mootummaadhaan karaa banatanii mootummaatti iyyataan jirre egaa gadi buutanii jechuudha. Inni kan qawwee hidhatee inni kan shimala isaa fudhatee jechuudha. Oromoon of keessaa baasuudha. Bilaasha sirraan iyyinaa waggaa dhibba tokko sirraa iyyite furmaaniin jiru yoo mootummaatti hin iyyate gollaa. Dirqama isaatti na dhaggeeffadhu mootummaan karaa banee uummanni akka gargaaramu gochuuf isatu aangoo of harkaa qaba waan ta'eef nuti sagalee taane miti kuni dirqama. Dirqama gabaafitti iyyadhaa inni bara. Dirqamadha. Jaallatee tun taane dirqama otoo nuti hin dubbatiin iyyuu si jammar jechuudha. Jalqaba irratti na dhaggeeffadhu. Jalqaba irratti tokkoffaa otoo hawaasni Oromoo gadi ba'ee waa'ee uummata kanarraa hin dubbatiin mootummaatu dursee uummata kanaan baraaruu qabu mootummaadha ture. Hawaasni Oromoo har'a kan walitti birrii sassaabu kan asirraa iyyuu kan asirraa ba'u gaafa uummanni Oromoo qalame gaafa jedhu viidiyoo sana argaa dhabe anaafati argineerra. Gaafa sana dursee kan uummata dursee qaqqabee dhaqee uummata sana baraaru mootummaa ture. Warra achi keessa jiran maal gochuu guuree hidhaa jira. Abbaan eengaddaa achi keessa meeshaa inni dirooniitiin gadi guuree uummata tume. Inni ija miidiyaatti baasna miti kan isaan xal godhanii mana hidhaa keessatti darbatan. Shaneetu nu dararaa jira jedhaati. Nuti nagaadha jedhaa kan jechaa jiru qaama mootummaa miti. Isa kamtu gumaa nuu baasare. Bilis madaa keenya irratti dhuftanii soogidda nutti hin farfarsiina. Bakka uummataaf sagalee ta'aa jira sagalee ta'aa jira. Waan tokko isinitti mee bu'aa tokkummaan sagadala gabaabumatti wanti isinii galuu qabu yoo mootummaatti hin iyyanne asirra deemtanii iyyuun faayidaa tokko isinii qabu.
warri mo'itiin gooto laa tokkuma nama mo'itiin godhu kanatti mishii booda yeroon gadi bu'ee siifan barreessa rakkoon qabu mana namaatti harkaate gochuun maa mushkila amma nama gurguddaan bira jira rakkoon qabu sigalee mooditeroonni mana kanaa jechuudha abbaa barbaade yoo ta'e mo'itiin godhe mirgan qaba waan hin barbaade haasa'uudha sigalee ummata keenyaaf sagalee ta'aa jira garuu furmaata irraa dubbachuudha malee asirra deemne ummanni kana godhamee hin qalamee gargaarsa waa tokko waan furmaata irraa dubbadhaa obboleessu karaa ummanni karaan banamu dubbadhaa waggaa 100 asirraa iyyite furmaanni tokko hin jiru wallaahi Jawwaarri hidhame waggaa 100 iyyite Oromoon gadi baafteetti fedha isaa gadi baase ammas immoo yoo karaa nagaa mootummaa gaafatanii karaa nu banetti malee wallaahi billaahi Oromoon hundi sii mataan dhaabatte yoo hiyyite waan tokko karaa nagaatti yoo gaafatte malee fiduu hin dandeessu kana jala sirra dhiibee karaa nagaa na dhaggeeffadhu Oromoon kaleessas tokko meetuma wayyaanee ofirraa kaasee aangootti isa fide na dhaggeeffadhu uummanni Oromoo jechuudha ilma koota aangorra jiraaf jedhee callise malee otoo ka'e Oromoon gaara ilma keessanii kanaafan karaa nagaa sagaleetti taadhaa jedhin bar karaa nagaa sagaleetti taadhaa har'as waraanarra hin jiru yaada kan shanee biyya balleessaa ardiina alatulla ala shanee wallaahi balaa rabbii laa yomal qiyaamaa jiraatu kan biyya diigaaru siidha shanee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. jedhamu hin beennu obboleessa ko nuti shanee waan jedhamu hin beennu har'as uummanni Oromoo gaafa lubbuun jiraachuu karaa seera qabeessaan gaafataa jira deebisuun immoo gahee isaatii mootummaan jaallate Waalaikum salaam warahmatullahi. Mute ran jira. Jaruma kana mandu watu hasai. Me. An kanan jedhu. Mete sira ko dubba An kanan jedhu mootummaan kun wani beekta waa yaada jira. warri mootummaa kun Maara yaada beekta. Hasai. Ayyee dubbadhu. Mootummaan kun warra kaadirii kana maaluma obaasaa dubbadhu mooti. maaluma obaasan jedhe malee kan jedhamaa jiru hin gaddasi gaafasin nama 1,000 taatanii gumaa baasna ittanu wanti kun waan ta'u miti. Sigalee gumaa baasuun akkasitti miti. Nama rakkate gargaaru caala dura. Warra hafanii gargaaranii qaqqabuudha malee gumaa maali baasuu dandeessu? Gumaa waa tokko waan baasan hin qabdan warra sirra teessanii hiidanu kun. Oma waan qabdanuun akkuma sileelame carqii yoo qabaattan carqiidhaan gargaaranii nama kana jiraachisuu malee nyaatatti kennanii shaneedha fannoodha mootummaa sadanuu tokkuma ummata kanaaf mootummaa ta'e eeggii karaan bannee karaan eegsisne ummata eegne inni ummata kun hin qabsaanne dhu shaneenis ta'u about whatever it is yeroo waliin galle akkamitti ta'a wanti kun ummata rakkatuuf qaqqabuudha jalqaba. Ummata rakkatee jiru kana obaasuu, nyaachisuu, wanti nurraa eegamu. Shaneedha, fannoodha, sadanuu tokkumanaaf, saduqaan sin jedha. Galatoo.